iccitii kee natti himachuu hin dandeetta. Qophii jedhu jalatti namoonni hedduun iccitii isaanii himatanii jiru. Iccitii ajaa'ibaa kanam tokkotti himuu hin dandeenye ofii isaaniitii qofa sammuu isaanii keessatti baatanii kataa'antu jira. Iccitii kana har'a garuu nuun gahanii jiran namuu hin beeku iccitii kana nu malee jechuu. Tole ta jalqabaa akkana jette. Haati tiyya ana wajjin ergan haasa'in waggaa tokko guutuu geettee jirti. Sababni isaa waan ani mucaa jaaladhutti heerumeef. Isin ammoo mucaa kana hin jaalattu. Sababa kanaan waggaa tokko na wajjin hin haasofne. Sammuu kiyya keessa kana jeequ kana garuu nam tokkotti himachuu hin dandeenye. Onneen tiyya yeroo hundaa na dhukkubsa. Haati tiyya na wajjin haasa'uu dhabuu isheetiin baay'ee keessi kiyya cinqama jetti. Inni lammaffaa akkana jedha. Hiriyaa takka qaba jetti tun ammoo hiriyaa takka qaba. Hiriyaan tun ammoo yeroo baay'ee iccitii wahii sitti himadha naan jetti. Ani ammoo har'aa miti yeroo biraati jedhaan. Ammas guyyaa biraa akkasuma na gaafatti. Laakiin ani iccitii isii kana irraa dhagahee hin beeku. San booda hiriyaan tun hin duute. Guyyaan isii gahe. Haga har'aatitti wanni ani itti gaddu du'a isii wajjin iccitii isii rakkoon isii yeroo sanatti himachuu barbaadde dhagahuu fi dhabuu kiyyaan. Maaliif beekama osoo iccitii isii san ka dhagahuuf ta'e isii gammachiisaa ture osoo isin hin du'in dura. Wanni kun hedduu na gaddisiisa jetti. Isin lammaffaa tokkommoo akkana jedha. Fuula kee irratti maaksii godhachuu jaaladha. Waan biraatiif miti. Fuula namni ittiin na jibbu kana, fuula namni ittiin na foggaru kana dhoysuuf jecha kan maama godhadhee deemuu jaaladha. Fuula kiyya garuu hin jibba jedha. Inni shanaffaa ammoo akkana jedhe. Ani baay'ee kijiba. Namni garuu hin beeku. Ka beeku garuu hin jira. Ani baay'ee kijiba jedha. Kammoo akkana jetti. Gaaf tokko haati tiyya obboleettii tiyyaan akkana yeroo jettu dhagahe. Bara obboleettiin tee sun baay'ee laaftuudha. Humna hin qabdu. Waa dalaguu hin dandeettu. Badaa fuulduratti akkam taati jiruun isii jettee yeroo obboleettii tiyya xiqqootti haati tiyya dubbattu dhagahe. Haati tiyya akkaan dhagahe hin beektu. Laakiin ani dhagahee jira. Gaafa sanirraa jijjiiramee dubartii humna qabdu ta'e jetti. Kun ammoo akkana jedha. Abbaan kiyya jaartii biraa akka qabu ani beekee jira. Intala durbaallee akka jaartii lammaffaa tan irraa qabu ani beekee jira. Haati tiyya garuu hin beektu. Abbaan keellee hin beeku akka ani beeke. Ani ammoo iccitii kana onnee kiyya keessa baadhee hedduu na cinqa waan godhu wallaalee jira jedha. Ani Facebook irratti akkaawuntii biraa qaba jetti yookiin jedha. Akkaawuntii kana irratti maqaa biraatiin fayyadama. Namuu na hin beeku. Laakiin guyyuu namoota haaraan wal baradha. Hedduu natti tola. Baay'ee gammada. Dhuma irratti ammoo bilook isaan godha. Garuu natti tola. Iccitiin kun haga yoomiin faana tura ani hin beeku jetti. Kun ammoo akkana jedha. Anaa fi hiriyoonni tiyya gara baharaatiin deemne gara Suudaan kanaan gara Xaaliyaanii bahuudhaaf. Garuu nu nama 4 taanee baane. Ijoolleen 2 yeroo Suudaaniin geettu nu biraa hafte. Anaa fi hiriyaan kiyya tokkollee gara biraatiin deemne. Ani baay'ee waa hin qabu ture. Hiriyaan kiyya garuu nama qaba ture. Obboleeyyan isaa hundinuu biyya biraa jiran, biyya faranjii jechuudha.
Huma osoo hin rakkatin achi geetta jedhaniin hin yaaddeen. Duniyaa baay'ee wahii qaban. Innis ana qabatee na faana kottuu humaan taatu naan jedhe. Laakiin osoo deemaa jirru hiriyyaan kiyya kun akka malee dhukkubsate deemuu dadhabe hin aada. Ani ammoo akka hiriyoota tiinati jalqabaa dhiisee biraa deemuu hin barbaadu. Isa wajjiin waan ta'e ta'a jedhe. San booda gara haakimaa fudhannee deemne wajjiin. Yeroo gara haakimaa deemnu kaleen isaa akka tabalaashofte nutti himan. Kanaafuu nama kalee kennuuf suquu qaba jedhanii nutti himan. San booda obboleeyyan isaa hundatti hime. Obboleeyyan isaa hundinuu baay'ee cinqaman. San booda kaleen argamte jedheen baay'ee gammadan. Hiriyaa kiyya kanaaf kalee ka kenne ana ture. Hiriyyaan kiyya rakkoon hin jiru. Haga dhumaatitti na faana turta, na wajjin jiraatta, rakkoon hin jiru. Warri kenna durummaa waan qabuuf rakkoon hin jiru. Haga dhumaatitti na wajjin jiraatta naan jedhe. San booda deemnee gara Xaaliyaanii baane. San booda obboleewwan isaa isa fudhatanii gara biyya jiranitti, ani ammoo Xaaliyaanitti hafe. Obboleewwan isaatitti hime. Maaliif nagattan? Ani obboleessa keessan kana kalee kenneefi ture. Laakiin isin asitti maaliif nagattan jedhee isaan gaafannaan maaltu nu gahe naan jedhan. San booda ani gara biyyaatitti deebi'e baay'ee waan dhukkubsadheef. Haati tiyya guyyuu maal taate mucaa maa akkana laafta naan jette. Ani ammoo haadha tiyyatti akka himu wallaale. Akkamitti akka kalee hiriyaa kiyyaaf kenne itti ibsuuf wallaalee cinqaa kanaa wajjiin jiraataa jira jedha. Qophiin icciitii har'aa kana fakkaata. Qophii icciitii kana irratti hirmaachuudhaaf Instagram irratti sagalee kee ergachuu hin dandeetta. Namoonni sagalee nu ergan hundinuu baay'ee isaan galatoomfadha. Garuu icciitii sagalee isaaniitiin yookaan sagalee keessaniitiin haa gadi dhiisu jedhee gaafadhullee, laakiin isaan naaf hin hayyamne. Sagalee makeetiin gadi dhiisii naan jedhan. Isaan hedduu galatoomfadha. Namoota Instagram irratti naaf ergan hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Icciitii yoo qabaattu ta'e daqiiqaa 2 kan hin dabarre kan ammoo hin beene himachuu hin dandeetta Instagram irratti. Nagaatti.